Abdi. Waa explain isinii goreetuma achiin jaarsummaa itti fuftanii isinii galeen ulfaata. Hawaasni abdiin jedhallee dhuguma ijoolleen turu ijoollee ganda takkaati qeedha nama gaddaa fi gammachuu hojii qoodamu dhugaadha. Nama jarri kun silaa warra walirra lolu malee warra wal loluu hin malle dhuga. Waa hunda walii qaban jechuudhumaaf warra ibidda warra liqeeffatu. Gara ri'isii kiyyaatitti yoo deebi'u dhugaa lamatu garaana nyaate anuma waa'ee haadha faaxee kanatti dhugaa lama garaana nyaate. Haadha faaxee tana gaafa dura waan kana fidanii biyya baqaa jira ilmoon natti beela'e kiraa mana waan kafalu dhabe as keessa waan nyaadhee dhuguu dhabe sibira dalagaa naa barbaadaa hin jennee warra Dubaay. Dhugaa jara kenna siti galee eenyumaa haga bahutti namni dalagaa naa barbaadaa jedhanii jiru. Waan akkanaatu jira jennaani. Akkuma namni kamuyyuu waa taftaaf jedheetiin waa fudhatu tolee jetteen. Tolee jetteeni jidduun ijoolleen tuni fuula biyyaati. Wayi booda walitti aarraa jettee keessa deemti. Achirraan isiin dinnaan natti dhufan. Kaayirorraa dura haadha siif haadha faatee akkana jedhe ishii jennee walumaa gala beeksisa nuu dalagaadha dubbiin isinii galee. Ana haadha faateeti waan keessa waliin haasayan bilbilaan hin beeku. Hangizee san ergasii haadha faatee natti himtee jarri dawwalanii natti himanii jennaan jara kenna. Akkattu halkanii guyyaa nama fuuyye namaa duratti uf dadhabne namni koomentii kana jala akkatti kadhattu garii kadhattu ilmoo kadhattuu namaan jira. Namumaan fooloo godhaa jennee kadhachuu kana dadhabne hin danda'u. TikTokii kakuma 850 qabu jira isinii kennaa jedheen qabrii qaban kuno Baabaa Nuraddiini, Mahammad Nuuri, Nasri'ii asliin akkana nun hin jennaa jedhani. Kanaa miti jettani immoo TikTokii kiyya xiqqaa kuma 260 qabu jira isinii kennaa. Kana hunda maaliif nuti? Tokkoffaa isaanii walitti hin buunufi. Lammaffaa fooloo godhamee chaalenjii argadhee kadhattuu namaan jiran qabbaateen dalayduu namaan jiran kanallee kadhannee yoo fooloo wanii birrii takka arganne jechuudha. Wallahi kunoo bira tarree TikTok illee didanii ka kuma 260 illee didanii ka kuma 850 illee didanii akira maaliif nutti rarraatanii jedheedhaan eebba qabnaa. Akka faaxeen qimamii mana madaamiif maammadoon tokko manatti hin hafne barbaannaa. Keessa taree faaxeen mana madaam jaarsa kiyya makiina dheettee akka madaamii shawwaddee dhuftu barbaannaa jiran jara kenna. Wallahi silaa isin waan namni dubbiin garaa asitti nama nyaattu ati. Anaa faaxee katakkaa yoo udaaniif shintifeetii seenne malee manaan bahin dirree xiyyaaraa deemne sa'a 4 dhabee jarana. Sa'aatii 4 yeroo jalqabaatiif namni argachuufi. Jireenya ofirraa jijjiiruu sa'aatii 4 dhamaaboo wallahi laziim obsine bira tarree aksiisanii an jechu sigalee akira araboota dhaboo an konkolaataa arabarraa fuudhe an konkolaatallee ofuun beeku konkolaatallee hin qabu miskiina an baqataadha nama ollaa bira galuun natti kenne dhiifama jedheeni akkasi konkolaataa gandaatiif anaaf mucaa hiriyyaa kiyyallee gadhiisanii arafaateetiif haadha seenaatti dhayne. Video dhufaa jira jennee dirree xiyyaaratii hojjenne faaxeen mana madaam doktora argu Maammadoo re'ee fi bakka sharikaa keessaa haadha faaxee argu gadi jigee jechuudha. Gajjige dhufee jechuudha. Namni achi keessa deemee wallahi kiyaariin faana haati faaxee meeti asliin meeti sigalee fokkosiin namni achi walitti qabamee waan san eebbisuuf jara kenna sigalee miti. Nuti mootu nama kana achi walitti qabnee fi isaan hoteela ofii eebbifatanii. Kumatti 500 furannee guyyaa lamallee taatu bishaan qabbanaa ittiin dhugu buddeena jennee dhayxee jechuun manaa baane isin haajaa takka malee eerpoortii asirra sa'a tokko daqiiqaa 45 deemnee dhayxee jechuun eerpoortii biyya kana haajaa takka malee jechuun tikkeettii murree seennee sanitti sa'a 4 ture achirraa hin deebine amma gara dhuma dubbii wanni garaa nama nyaatu haati faaxeetu sa'a san nama 3,000 foo irratti laayivii gaaf chaalenjii nu kennan. Osoo dhageettu akka nama irribaa ka'uu didde yoo argitan viidiyoo sarchi godha laalaan karaa deemaa jira. Karaa deebi'ee dhufee mana jalaa dhaqee itti ankaaka'ee mana isiituun beeku isinin jedhaa ture. Kaasee irribaa kaasee ija rigataa osoo fuulan dhiqatiin gastira dhufte.
Sobo yoo jettan deemaa viidiyoo guyyaa sanii ilaala akkanuma jirtan nama 3,000 jirtanii guyyaa san. Saalfattee dhuftee jechuu birriif hin dhufne. Hiriyoota kiyya, obboleessa kiyya, ilma biyyaati. Asliin kunillee asittuu nama waliin jirru jettee saalfattee osoo fuulan dhiqatin shaashii osoo hidhatin shaashii jallisaa gastira turte. Soboo jettan. Warri koomentii haadha shaneetti hinaaftee jedhanii turtan. Haadha shanee namni osoo itti naafee dabarseen kennu osoo itti naafellee osoo hinaafan jiraate anumatu dabarseen kenninee fi chaalenjii dabarsinee kenne nuti. Homa arganne kanattuyyuu keeyirii dalagadha jennee ofirra dabarsine. Konkolaataan dhaabaafne kun amma bakka konkolaataan dhaabatu jira isin agarta konkolaataa haadha shanee jechuudha. Birrii gaafsanii jechuudha. Achirraa kaanee waan san argaa turtanii isiin ta'aa 24 irra ta'aa turte hangaaf duraatu giddeella shiidhaa dubbii ofirraa buusee hin danda'u jedhanii bakka ati beeksisu maratti fokkos nu godhe naan jedhanii antiyyaa jalaa galee jechuu hayya jedhanii viidiyoo 2 hojjedhe. Haati faaxeetii fi baabaa Nuuraddiin jechuun isi baabaa Nuuraddiin illee garaa guddaa san dhiibaa. Haati faaxellee dabbaa uwwitiif ceekuu joonsiinaa kana dhiibaa isaa 4 fooloo godha wal qabadha adda abbayaa jedhaa turan baatii tokko argaa turtan. Maali jarri kun nooreedha yaasuma jala keessanii kun 500 san argatuu fi Maamman Nuurillee ani ambaasaaddari jedhee achuma dhaqee waan nyaatee yoo argatellee waa argatu dhabuu san beeku. San qofaame abboo chaalenjii kanarratti amaartichi hin dhayame jechuudha. Dhayameen mana yaalaa gale obboleessa waan dalagaa wani nutti hafe tokko hin jiru kenna amma ta'eef miti. Dhayameetiin mana yaalaa dhaqe mana yaalatitti namni isa gaafate hin jiru. Ijoolleen teessan chaalenjii natti kennitee andi isa uummattoo alxayyeqanyiif naan jedhe gizee nama ergatan qofa malee wanni nutti hafe maaltu jira. Anitti hidhame haadha faaxee kale itti dhukkube baaba Nuuraddiin illacha itti cabe namichi konkolaataa itti gubate itti caccabe nuti yoo dalagaa wanti nutti hafe hin jiru kas bulalaal fuuraa kenna nyaanna jenneetiniin dubbiin garaa isin nyaatuu qaba jechuudha. Irra tarre guyyaan dhufe guyyaan beellamaa dhufe torbaan tokko eegee ani itti hime haadhuma faaxee tanatti hime abbo jaarsa keetirraa biriitti hin nuufu boru iftaan jedhe gaaf 13 jedhe gaaf 8 jedhe gaaf kaamolee jedhe beellama sadii sii dabarsinaan namittiin tun Dubaay deemuu heddii afraffaa itti heeruun muudii itti qabataa jirti jedhee Maamman Nuuritti. Maamman Nuur achi dalagaa sodaate jedhee wannotti hime. Nukaasii dhaqe kana Mubaarakitti hime. Mubaarakii warri Dubaay kun akkuma tokko jennaan Nasritti hime. Harree aan akka sanittuyyuu live irra geemii taphataa jiru shayxaanii natti ka'ee u'uu jedhee gurra lamaan qabadhee iyyee birriin xiyyan agalte. Amma ani maal isin jechuu barbaade. Haati faaxee guyyaa san live irra dhuftee gaafa birriin xiyya sun naa galtu abbaa manaa kiyyaatti. Wanni inni balleesse ana balleesse. Namni waa irraa qabdan ana kafala ija uummataa irratti jettee abbaa manaa kiyyaa akka fuula duraati jaartii afraffaa isaati jettee nama kana kafante jara kenna maal abboo qabrii kophaa galla jechuudha. Isilleen kofale innillee kofale an irraa fagoodha jechuudha lamaanuu anaaf tokko. Arsooma walitti qabna islaamummaa walitti qabna waan biraatti jarri lamaanuu anaaf tokko. Ijoollee ollaatiin dhuga. Haadha faaxetti as jirti jedheen adalloo ammana isiin beeku guyyaa san sabaa chaalenjii mana isii dhaqe akkuma isaati qaamaan as walitti kaluu jirra malee lafaan walitti kaluu jirra malee yaadan fagoo anaaf faaxee walitti hin dhufnu hin argitani gaasti isiitu waggaatti dhaqa. Irra tarree sattartee mana ijoolleetitti wallahi guyyaa wayii akkatti arrabsan mana boonaa baalee kana haa ta'u mana usmii haa ta'u akka lafaa butan jaarsa kiyyan jenne maalin inam anin saalfadhe gizee isii akkasii arrabsan obsitee qabbaneessee dubbii addaan galchitee irra tarree amma sila jarri 500 tana namuma duratti dubartii waaganaa hiree ofii eeggattu carraa ofii cuftee abbaa manaa kiyyaati jette takka. Osoo miskiinni meeqa jaalatu jala kana jiraate haftaami jaalatte jedheetiin irraa gore waan wayii osoo jalaa badee san hin laallanne nama kana abbaa manaa kiyyaati jettee irra dhaabatte silaa jechootuma isiin gaafa naaf inni walitti buunee hambirriitti dhabeetiin gurra lamaan qabadhee iyya isiin jette. Kaagasees mana boonaa kana faatti mana usmee kana faatti isiin jette laalee silaa osoo yoo birri illee 500 erguu baate namni looshiinumaa fi xuuxumayaa Japaantii namaa bitee takka rabar dubartii seeraan tartu bada jiran maaluma rabbi isin godhe haftaamiin birrii qaba malee qalbiin qabuu santu dhugaa natti ta'e tana keessatti natti fakkaata. Sini galee haftaan birraa loonjii qalbii yelam jette amaarri waan sani malee osoo makka iPhone tana bitee
قام ودين قدم مبارك نوف سبرايز وري فكري ما صوباتو قبسيته وفرق ويا دبرته سلا انت اللي كون قبايه اكتن ايو جچو جرن اسنتو بلسه غورسا غارين كم محمد نور غورسا غارين كم وراچي دقيت الروزا ويتن كمال ور كرازري ذا غورس نجرو كان غرانا ميات إرتر كاليس غزي إذين دفتدين يا إيه قلتوا لي نجر وزو إتوزناني ورمان دبي لينش سيكن ولا كاكازيه شوني باتني هاجر دبين قرينو وفما أوزناني لينش أفر سيكن ولا كاكازيني إنتلو ميرا كيس قلشاني ورا دبي في نمي شافو في تلك كازني هاتفات إدو أرسته يعني كله جويا جوتو نما إسيت تدولو ماله nama isitu dubbatu malee nama isi dubbatu tokko laalee dhabee saalfadhee callisee garaana nyaattee dubbiin jechuudha. Intaloon tun fuura ofii gaafatte. Yoo jiraatte kennuufi yoo hin jiraanne nuu dhiisi jechuuni. Kana keessatti jaarsummaa wanni gaafatan maaltu jira? Ormi miliyoona 3, miliyoona 4, miliyoona 7 egreemantii walii mallatteesse ijoollee teennayyuu mallatteessisiisettiniin fudhataara haarawaan baane akkamitti birrii nama humnaan nama gaafatan wanni jedhamu hin jiru. Abdi hukumee gaafa kan bar challenge xiqqoon qabdu naa kenne saayida muru keessatti guuta jedhani guute leenca kennuu dinnaan Itoophiyaatti birrii naa erge hiriyyaa waggaa dheerati yoo xiqqaate leenca 10 ol naa kennee beeka waggaa 5 kana keessa gaafa tiktookiin kun didu kabiraa banatee naa kenna biluu maalii kairu tokko jechu sigalee miti sappoorti godhaa ture jenne kennaafi ture jenne tiktookiin kun dinnaan ati gaafa leenca sidinnaan ka iluutiin sididee kanama biraa sideenna Itoophiyaatti ergite. Sigale challenge xiqqoon qabdu dhiira waan dubbatte waan uffatte saalaa jechuudha. Amma jaarsummaa guddaan barbaachisu. Dhiifamaaf kaan hin barbaachisu. Osoo guyyaa beellamaatirra taruu baate sila lolli dhufu. Bara gaasni lafa bu'u malee ajaa'iba. Intala kana osoo gaafuma duraa waan jedhanii kennaniifi yookiin ofirraa amansiisanii isiin gabbaatee loltu jechuudha. Ofii balleessanii kaanii dhiifama na gaafadhu jechuun roorroo biraati. Irra darbanii nama akkas goona akkasiitiif nama maal jechuullee dheem roorroo biraati jechuudha. Homaa rakkoon qabu an akka kiyyatti dubbii haadha faatee kana qabbaneessu yoo barbaadan yoo birratti isii gad darbitaniif yoo jiraattee kennitaniif yoo hin jiraanne yoo nurraa dhaabadhu jettaniin hin qabnu nuu dhiisi rakkoo keessa jirraa yoo jettaniin akkasittuu isin dhiifte dhugaa qabdaan nuu dhiisi jettaniin yoo dhiiftaniif dhiifama warri Dubaay guutuun gabbaa'ee qabate haadha faate isinii dhiifti wanni namni biraa kan namni biraa waadaa seene kabiraa 500 kafaluuf hin jiru. Yoo jiraatte immoo birrii isii dhudda kaleessatti iyyituuf kana kennitaniif bakka homaa rakkoon qabu birri matana waliin nu buuse dhiifama jettee jechuun isin barbaaddu zooroo birrima waan ta'eef waadaa walii galame waan ta'eef egreemantii walii galame jira waan ta'eef waan sayyoo goote natti tola xiyyeeffannoon akkasaa ta'u. Haqa ofii gaafattee namni haqa ofii hin gaafanne jaannani rabbitu irratti haraamaa jetti sheekotiin isin galee dayyuusa haqa ofii hin gaafanne du'a sodaa hirribaan dhaban himaa yoo duute haqa ofii irratti duute rakkoon qabu. Kanuma jechuuf hedduu du'allee nama hin doorsisinaa hidhallee nama hin doorsisinaa yoo dandeettan haqa namaa ofirraa kafalaa yoo dadhabdan immoo hin qabnu nuu dhiisi jira anuu isinirraa qabaa dhaqee qabattoo itti baafadhee mana ol seenee isinirraa qabaa kanuma malee jaarsummaa biraa dheertuun barbaachisu. Waan dhaggeeffatte nagaatoma. Almataan kiyyaan dhaabata. Qabuna dhiisi haa jedhu dhiisa. Akkas goraa malee hedduu jaarsummaa biraan deemna agaruma keessa isin explain gochuu fi thank you so much. Hedduu ulfaadhu galata guddaa qabda galatu milde wallahi hedduu ulfaadhu wallahi jaarsummaatti hin jirru aslii kiyya haqiiquma rabbiititti jaarsummaatti hin jirru kun ganama mana usmeetitti aniif mabruuk seennee waan